ዘማሪዎች ግን ከየት እየመጡ ነው የሚዘምሩ? ቸርች አላቸው፣ መሪ አላቸው፣ አስተማሪ አላቸው ወይስ ካሉበት ከየት እንደሚመጡ ታውቃለህ? ዘም ብሎ መጥቶ የሚዘምረው መድረኩ ያንተ ነው የእግዚአብሔር። መድረክ ዛሬ ለአመፀኛ ተሰጥቷል፣ ለትዕቢተኛ ተሰጥቷል፣ ለዱርዬ ተሰጥቷል። ሰካራሞችን እግዚአብሔር ይቃወማል። ይኸውላችሁ በወይን ጠጅ የሚሰክሩትን እግዚአብሔር ይቃወማል። ወደ እውነቱ እንመለስ። የምትጠጡ የምትደንሱ አገልጋዮች and she was suggested to be made a surgery. Tajaajiltoonni nuti tajaajiltanii dhugdaan ejjitanii mana dhiichisaatti argamtan lafa dukkanaaf jibbisaa keessa jirtan keessaa bahaa, lafa waaqayyootti isin hin jaalanne keessaati bahaa. Galgala mana dhiichisaa turtanii ganama dhuftanii iddoo aarsaa waaqayyoo kan xureessisan deebi'aa. Daraaraa waaqayyoo addunyaalessaa naqamteetti wanti ajaa'iba amanuu namatti ulfaatu tahee jira. Maalidha kan jedhu dhumarratti kan sin dhageessinu ta'a. Nagaa sin gaafachuu hin daganne. Nagaanii fi araarri waaqayyoo guddaan siniif haa ta'u. Haalaaf bakka jirtan keessatti dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo jajjaboo saayitii kanaaf qabanne dhufnee sin dhageessifna. Odeeffannoo keenya hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jecha. Namooti haarawaan gara chaanalii keenyaa dhuftan chaanalii keessan kana saabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha. Yaadaa fi qeeqa qabaattan koomentii nuuf godhaa isiniin jennaan. Laayik gochuudhaan dhaggeeffachuu eegala jecha kallattii maan gara odeeffannootti dabarreerra. Tajaajiltoonni nuti tajaajiltanii dhugdaan ejjitanii mana dhiichisaatti argamtan lafa dukkanaaf jibbisaa keessa jirtan keessaa bahaa, lafa waaqayyootti isin hin jaalanne keessaati bahaa. Galgala mana dhiichisaa turtanii ganama dhuftanii iddoo aarsaa waaqayyoo kan xureessisan deebi'aa. Garaan waaqayyoo isinitti gaddeera, dhufaatiin waaqayyoo gaheera. Dheekkamsa qabatee dhufaa jira waaqayyoo. Haati har'a eessa jirta? Namooti dhugaan baay'een dhugaa dhabuudhaan manatti galaniiru. Sababa keessaniin dacheen kun abaaramteetti. Dhiigni baay'een dhangala'eera. Geggeessitoonni waldaa amma lafa jirtan keessaa bahaati. Dhaabbadhaa of ilaalaa. Maal gochaa jirtu isin? Maalitti jirtu? Namoonni baay'een geey yookaan leesbiyaanii ta'an hedduun tajaajiltoota keessaa bahaniiti, kwaarii keessaas bahaniiti. Amma garamitti deemutti jirra? Gara ergamaa waldaa Tiraatiraatti. Ergaan kun kan ilma waaqayyoo isa akka barbadaa abiddaa qabu, isa miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifa ta'eeti jedhii caafi. Ergichi ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kanaa immoo isa durii irra caaluu isaa beeka. Garuu dubartittiin Izaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu. Ishee hojjettoonni koos gaala mootummaatti akka jiraatan qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu. Calluma jettee dhiisuu kee kana sirratti argadheera. Ani yaada garaa ishee akka geddirattuuf yeroo kenneefin ture. Isheen garuu gaabbitee gaala mootummaa isheetti deebi'uu hin barbaanne. Kunoo ani akka isheen dhukkubsattee siree irra ciiftu nan godha. Warra ishee wajjin ejjan immoo gaabbanii hojii ishee irraa yoo deebi'uu baatan rakkina guddaa keessa isaan nan buusa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:18 hanga 22 irratti arganna. Yesus mana keenyaa baheera. Ni soobdu malee utuu ati maqaa waamuu dhiistee maqaa hanga kaakileetti waamte. Raajjeeyyuu Yesus tajaajiltoota hedduu dhiiseera. Ni soobdu, kanaaf dursaa deebi'aa, qalbii jijjiirradhaa jechuudhaan raajittiin Salaam jedhamtu dhaamsa jabaa tajaajiltootaaf dabarsitee jirti. Guutuu isaa kunoo akka kanatti isin dhageessifna. ዘማሪዎች ግን ከየት እየመጡ ነው የሚዘምሩ? ቸርች አላቸው፣ መሪ አላቸው፣ አስተማሪ አላቸው ወይስ ካሉበት ከየት እንደሚመጡ ታውቃለህ? ዘም ብሎ መጥቶ የሚዘምረው መድረኩ ያንተ ነው የእግዚአብሔር። መድረክ ዛሬ ለአመፀኛ ተሰጥቷል፣ ለትዕቢተኛ ተሰጥቷል፣ ለዱርዬ ተሰጥቷል። ሰካራሞችን እግዚአብሔር ይቃወማል። ይኸውላችሁ በወይን ጠጅ የሚሰክሩትን እግዚአብሔር ይቃወማል። ወደ እውነቱ እንመለስ። የምትጠጡ የምትደንሱ አገልጋዮች ንስሐ እንድትገቡ እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገረኝ ካላችሁበት አዝቀት ውስጥ ውጡ፣ ጨለማ ውስጥ ውጡ። እግዚአብሔር ከሌለበት ሰፈር ውጡ። ዳንኪራ ቤት የምትሄዱ ዳንስን በህይወታችሁ ላይ ያስገባታ ማታ ማታ ዳንስ ቤት ጨለማ ውስጥ የምትገኙ አገልጋዮች ወንጌልን የምትሰብኩ ከዛን ጨለማ ሲሆን ጭፈራ ቤት ሴሰኛ ያረገ ስለምትጠጣን አንተ ኢየሱስን ሰብከ ዘምረ ዳንኪራ ቤት መሄድ ማለት ምን ማለት? ጭፈራ ቤት መሄድ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን የምታረጉ ሰዎች እዛው ከናንተ ጋር የሚጨፍሩ አዛቦች ነው መጥተው ቸርች ላይ የሚናገሩ። ሺሻ ቤት የምትሄዱ ጋንጃ የምትነፉ ጫት የምትቀሙ ይሄ ወንጌል ነው። እናንተ ነግሬያችኋል። እግዚአብሔር አዝኖባችኋል። በሉ
በራችሁን ዝጉ በሉ ንስሐ ግቡ ጌታ ሊመጣ በደጅ ነው ዛሬ ብዙ አገልጋዮች ተኝተዋል የነተኛው ዝሙት የሰራ ነው ጋንጃ የነፋ ነው ሺሻ እየነፋ ነው ምን እየሰራ ነው አንተ የተኛው የት ነው ጭፈራ ቤት ነተኛው ወደ ነተኛው ተመልሳ ስትመጣ ኢየሱስ አላቀም ይላል ወንበዴ ይላል ተኩላ ይላል ከነ የመጣ ቡላ ነው ሚል ኢየሱስ ከማይከብርበት ህይወት ካልወጣ ወንጌል ባንተ ላይ አይገለጥ ዛሬ ቸርች ዳንስ ሆኗል ተንበርክኮ የሚጸልይ ጠፍቷል እውነተኛ ሰዎች አመጽን ያዩ ወደ ቤት እየገቡ ነው መርገም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው እውነተኛ ቅዱሳን በቤት ክርስቲያን ውስጥ እየጠፉ ስለሆነ ነው የቤት ክርስቲያን መሪዎች ራሳችሁን ቆም ብላችሁ መርምሩ የት እንዳላችሁ መርምሩ የቤት ክርስቲያን መሪዎች አመራር ውስጥ ያላችሁ እያንዳንዱ ቀጥ ብላችሁ ቆም ነቢያቶች ቻናል ያላችሁ ቻናል የሌላችሁ ትውልድ ግድ ብሏቸዋል ቤት ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ካይሮች ውይይት ወድቀዋል በጣም ከብዙ ቤት ክርስቲያን ወጣቶች እየደወሉልኝ የሆኑ ወንዶች ሌዝቢያን የሆኑ ሴቶች በቤት ክርስቲያን ውስጥ የሚዘምሩ የሚያገለግሉ ናቸው ወዴት ነው ቤት ክርስቲያን ይወደቀ ዛሬ እኛ ራሳችንን እንገልጣለን ኢየሱስ ጠፍቷል ከቤት ኢየሱስ የለም ስም ዝርዝር ብትጠራ እስከ አያት ብትጠራ እስከ ቅንቀማ አያት ብትጠራ ጉዳዩ አይደለም ኢየሱስ ጉዳዩ የፈረሰው ቤት ሲሰራ ኢየሱስ የሚደሰተው የወደቀው ሲነሳ ይሄ ሲነገር የሚያንቀጠቅጣችሁ እንደዚህ የምትሆኑ ኖ ተመለስ ንስሐ ግባ እንዳትሞት አደጋ አለ ብዙ አገልጋዮች ከፊታችሁ አደጋ ዝሙት ልትሰራ ትሄዳለህ ገደል ትገባል ንስሐ ግባ እግዚአብሔር በካንሰር ይመታሃል መኪና ላይ መኪና ይወጣል ንስሐ ግባ የእግዚአብሔር ቃል አፌ ውስጥ አለ የምናገረው ይፈጸማል ነግረሃል ወዴት ነው የሄድከው መጥቻለሁ የእግዚአብሔር Waldaara Waaqayyo addunyaa lissaana qabteetti wanti ajaa'ibaa amanuun namatti ulfaatu ta'ee jira. Kunis sagaleen Waaqayyo akkuma dubbatu kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof ni danda'ama. Luqaas boqonnaa 18:27 irratti akkuma jedhu gooboo waggaa 3 guutuu ol jettee deemuu hin dandeenye Waaqayyo daqiiqaa gidduutti fayyisee galata fudhateera. Nama Waaqayyo raajii Masrattaayyees Waaqayyo sana eebbisu guutuu viidiyoo sana kunoo ilaala Waaqayyoon galateeffadhaa isiniin jenna. ሳትነካኝ እኮ አልወጣም ከዚህ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅህ ሚነቀል ነቅሎ ሚተከል ተክሎ የሚለውጠኝ ሌላ አድርጎ እጅህ የኔ ወዳጅ እጅህ የኔ ወዳጅ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ከየት ነው መጣሽው? አዲስ አበባ። ምንድን ነው ችግርሽ? ዲክስና የነርቭ እና ጉልበቴን ያመኛል። ነርቭና ዲክስ ሜዲክ ሄጃ ካጎበጠሽ መቼ ነው? አሁን ካጎበጠኝ አመት 3 ዓመት በላይ ነው። 3 ዓመት። ይሄ ሁሉ ሲድ ከጥቁር አንበሳ ነው ተሰጥቶሽ? የዮርዳኖስ ሄጄ ኦፕሬሽን ሁኛልኝ አልችልም አልኳቸው። ነይ እስቲ ነይ ወደ ነይ። Keep watching to the screen. This sister was suffering of such a bent over since the last 3 years. The man of God is going to ministry here, and this was how she used to suffer since the last 3 years. The man of God is ministering here. Keep watching. She was from Addis, and she was suggested to be made a surgery. The might of Jesus Christ. The might of Jesus Christ. Witness for the healing power of God at work. What a life. Yeah. Yes, somebody come back. Place something in the name of the Lord. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ድኛለሁ ጎፍታ ታፊ ይፎርጩ ከንዳን ነው
Tifosi. ተከውሻለሁ She's ተከውሻለሁ shouting, I am healed. Confessing, I am healed. Blessed be the name of the Lord. ድኛለሁ ነች እሱን ልምታ Tifosi. The Spirit of God is perfecting her healing through touch of His prophet and through this anointed water. እድሜና ጤና ይስጥህ ስንት ዓመት ያልተቆጠረ Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon saayitii kanaaf qabannee dhufne kanuma hangammaati. Namooti gidduutti gara chaanalii keenyatti dabalamtan saabskiraayib godhaatii odeeffannoo kiristaanummaa wal qabatu ariitiidhaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jenna. Waaqayyoon jabeessinee haa kadhannoo. Haalli biyya keenyaaf haalli yeroo keenyaa ulfaateera. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaan tura. Eebbifamaa.